Yoo yaasha maarka fuunee akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaadha miti kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtan jirra jirtu ani jira obboleettiin keessan galata rabbi anaaf jiraatu isiniin jedha har'a kolfaan dhufe jechuudha maaltu si kofalchiise onaan jettanii waan addaa ho'itu jira waan addaatu jira jechuudha wayne innaa waan addaatu jira mee sagalee tokko waliin dhaggeeffannee walitti deebina dursa sagalee naa qabametu jira jechuudha mee sagalee kana dhaggeeffannee walitti deebina qoy sikkicho edeessa jirtan qoya sin hundi keessanii eessa deemtanidha eessa deemtani obsee waa hin jirtu sabboontu taatu akka nama qileen xoba'ee bii jedhi saayilenti irra galfattee nu dhageettu marnuma yala jirtiisiin tokkomatti akka nun argitu sa'aatii ilaaltu nun dhageettu ati dhabama taate obseen dhabama taate ijoolleen natti iyyititeetii galfattee ati nu rafuu hinna nu jalaan bantu naan jetti ana taatu kabanuu wallaale gadi bu'a ol fiiga gadi fiiga gasti aliitirra ol fiiga gadi fiiga taaksinitti gootanii jiru wallahi laasiin bartaaliqa ta'edha eegas sheemilleen naqabe kaa qoykaa galiin beeku jechuuf rakkadhe ol fiiguuf gaffiigu taate achiin boodatte wannumaa dhufe haa dhufuuti ani banuun beekuu ijoollee koottaarraa banaa ijoollee u'u jechuun amma kaa eegi kabajamtoota hordoftoota koo hojii raafumaa jechuudha har'a ganamaan ka'ee dhugaa garaa koonna dhukkube jechuudha garaa koonna dhukkube galgala akka carraa ta'ee sammuna kana baay'ee mataa koonna dhukkuba turuu hin dandeenye osoon adimiinni garee adimiinni hin jira qobaatti osoon isaan irratti sagalee qabeefin eegaa hin jedhaan osuman jedhu osuman bilbila koo hin cufin akkasumatti akkuman taa'etti rafe jechuudha waan nama ajaa'ibu keessaa kan kooyyuu kolfadha rafe jechuudha ganama dhuftee akkas garaa koona dhukkubsite dhuftee garee adimiin irratti immoo sagalee qabdi waa sagalee ishii dhaggeeffannaa miskiina. Eessa hidhaan sabboontu taatu akka nama mana hidhaati ba'e mala qilinxoo suuditti ol darban naf fakkaate hibbiiduu balaan fuute bii sabboontu ijoollee malaa garee bane seeggee eessa jirta obsee eessa jirta ijoon nama kaa dastii alii gubbarraa xiyyaa galfadhe ijoolleen koomanti raawuma nurraa banii rafna naan jette gadi fiiga ol fiiga gadi fiiga jiruun taaksinitti taate barkalee galgala wallaahi hojii keessamma niste Miskiina maal jette? Dhiira odda ji'a meeqatti oggoradhee garaa kiyya kana keessa kan. Kana nyaatu miskiina wallaahi miskiina. Osoo akkasiin hin beekne beekee dorsatti argisiise jechuudha. Ani hin beekti jedheeni malee akkasiin hin beekne yaadne sabboontuun immoo hin dhageenye taati malee osoo dhageesse caliin jettuuni hin dhageenye taati. Akkasitti teete hirriba laxallaxuu deemte. Akkasitti mistiran harka baaste ati obsellee sabboontullee hojii keessa nyaadha. Ayii adimiin itti kennitanii banuu fiiguu wallaalchiftanii. Faaxuma illee akkanatti nimna hin jirtu gara tartimoo hojii. Faaxuma eessa deemte ati? Warri kalee dhabama taatanii garatti duuddan bishaan isin guurate wallaale maal godhare. Faaxuma eessa deemte? Tokko ati illee eessa deemte? Sabboontu taati jala bii jetti nun dhageettaan felel fiiga gaffii. Felel. Maqaa rabbi ijoolleen akka ol fixatu namni bira jiraate ban. Ol fiiga gaffiiga. Homaa qabaddeesu argu. Miskiina wallaahi. Qaanawaan cittitti haasittu waan baatutti habaatu zirgif gaffa. Ara deemne kolfinaayyuu qo'i garee kolfaa san irratti waan kaleessaa kana fa'aa dhugaa rabbi. Deemaa asirratti haasaadha iyyafachuu jarri laana dhageettu. Kana keessa natti haasofti jechuudha. Garee adimiin irratti dhuftee maasofti qoy. Sheer goote na fakkaata garanatti maal jettee? Ifa wanni hunda isaatu laala. Mallattoowwan santa qulfii akkana deddeebitee daddaalachiisan budatti raree biraara. Heeshi. Eenyuka ganamatti ol ka'ee ilaaluu jaanana bira hin beeksisu. Akkasii maal godhare? Miskiina. Siggichoota
Jarooleen akkuma edda biizii taate beektaa ammallee biizii ta'aniiti waan itti ijjateen beeku rabbi alaafisuuf jarallee jenna du'aa goonafi. Dhugaan baxabbaxe ofuma kiyya ollaaqe gallaaqe gizee lama gizee sadiin gadi bu'e deeggastirra gizee sadii wallahi gadi bu'a ol fiiga yoo gadi bu'u riikardii isinii godhuu dhufa yoo riikardii gara irratti godhu riikardiin kee cufataadha. Sagaleen qabu yaani gastii keessa jira jechuudha bilbila garaa tuqee gadi bu'e malee liivii keessaan baane. Kazzaan ammallee dhaqee garee kana mataa wanni isaa kana tuqa profaayilii isaa kana tuqeetini maal banan maal cufan jedha. Hin sodaadha. Balleessinna fiiga gastira ol bahee ammallee isiniin lallabuuf taraa bar fiiga ol bayaa. Hin lallaba maan dhaba. Ammallee jabunatti bobaasan komantii jalaa natti iyyan. Gadi fiiga ammallee achi akkamitti ammallee hin tuttuqa hin wallaale fiiga ol deebi'e ammallee natti iyyan giza sadaffaa irratti akkas godhe kara citteen hayaatu yoo bade ganama lafaa ka'anii haa tolfatanii maan rakkadhe hunda isiitu waan achitti arge hundaayyuu waan natti daalachoofte hunda isii bulee godheetini bira laxa jedhee rafa ganama abbaan carraa ka'ee haa argu yookiin mootu halkanii haa argani rafuun qaba jedheetini akkas godhee biraa rafeeti ta'anii achi ijoollee sana akkas godhee hibanee diidii akkatti fiiganuu qaban ijoolleen karaa gubbartaatiin natti fakkaate wallahi akkatti isaan viidiyoo galchanatu argite barii fiiganii hojjetu xaap dura karaa gubbarra taatanii na eeggataa jirtanii sila jedheeni akkasitti akkas taate kana fakkaata xiqqeetiyya firahaana ta'e yoo takka kinu akkan mallee wal firahaana wal goone wallahi minuma farhaan dhugaa farhaan ta'e har'a ganama ka'ee ta'anuu zaraggafadhe hin waraabbattii ba insaan qabdi Allah obsee maal jette marfee itti dirte rahoomaa kakakaa jette marfee ergitee fi rakkoo meeqa Wayyaa rahuma ordeetu sire dhuguma dorgomma soqa maal jaani rakkoo waan isaan jaanii nageenya isin irraan dabarsa rakkoo imaraatani irra siksaa qoyne sana booda maaltu jira ani ni rafe argitutu birran bulaami ilma naa dabarte garuu nutu badii qaba maali jennaan saah nutu badii qaba dhugaadha nutu badii qaba obsee maal jechaa jirti yaa rabbi Allah maalini sabboontu nashaangulliitti argaa jirti lala sabboontu argitanii tuni sabboontudha afaaniin hin dubbattu irraa odee ilaalaa jirti argaadhuma isaanii asirratti wal fixaa jirani kun asirratti wal fixaa jiranii jechuudha guyyaa kaleessaa galgalaa warra dimiinii qabatee jiru hundumtu urdatii isaanii kana dhaggeeffadha tokko anadha jechuudha sijjammadhaan guyyaa dhumarraa kaasee mataa kuna dhukkubaa ture aduun samoona kana waan isaan beeku dhugaa dubbachuudhaa fi garmana yaalaa deemanii ilaalama malee mataa na dhukkubaa ija kool sijjamar durumayyuu dhukkubbii ijaa qaba ija na dhukkubaa jechuudha yeroo baay'ee aduu ilaaluu hin danda'u bilbila baay'ee yoon ilaale na dhukkuba jechuudha waan natti dhiyoo jiru tokko waan humna qabu waan natti dhiyoo jiru tokko ilaaluu hin danda'u ministirii maleedha ministirii sana immoo godhachuu hin jaalladhu jechuudha baay'inaananii durumarraa hin jaalladhu yeruma dooktorrii naaf ajajeyyuu giddiidhuma kun fudhadhe malee godhachuu isaa hin jaalladhu fagoo irratti waan fagoo irra jiru tokkotu natti mul'ata baay'isee sirriitti malee waan dhiyoo jiru tokko ilaaluu hin danda'u baay'inaan jechuudha waan akkasumatti dhiyaatee jiru gaafa ministirii godhadhe qofa natti mul'ata kunuyyuu ministirri koo baatee jirti asumaan kan kooyyuudha. Kanaaf already kun rakkina dhuunfaa kootiiti malee kun waan jechuun I don't know waanuma rabbi naaf kennedha ta'uu danda'a. Kana isiniin jedha hojii rahumatii fi hojii kan keenyadha kun jechuudha warra adii qabatanii jiran. Rahumaan dhukkee dhumatirraa ka'e kaleessa sagalee bicuu isinitti dhageessise baran sagalee hunda osoo dhageeffattanii akkas lafarraa gangalattanii jechuudha. Wallahi har'a ganamaan ka'e kolfeetuman du'e garaa koona dhukkubsanii
dhugumaan garaana dhukkubsite dhugaa gin farhaan dhugaa farhaan manoona jechuudha gammadaan.